salatamu akkamitti akka wudu'atamu amma dhiqadhaa jedhame malee ibsa isaa yoon beenne xayyibata akkam goota ani ko ofii kiyyarraa sitti masiin hin jenne ibsa toon ta'in hadiisa kan quraanni hambise hadiisa qur'aana jedha ishi dhaggeeffadhu mee yeroo tokko dhaggeeffadhu noono sin dhaga'u dubbii yeroo tokko dhaggeeffadhu ka yeroo tokko dhaggeeffadhu dhiisiiti yoo hadiisarraa ragaan quraana ibsu yoo jiraate sahih kan ta'e isumatti fidde dura waliigalla kanumatti fidde dursa waliigalla siin jedhe bari yaa gobaziti ani waan biraa bakkeedha sii fida siin jedhe khair inshallah ani waan biraa bakkeedha sii fida siin hin jenne bar qoy ibsa wanta jedhamu dhiisiiti quraana haayata bu'e naaf kenna ibsa dhiisi haayata akkamitti akka inni jiru dura beekutu sirra jiraata gaa amma quraanichi akka kitaabichi akka itti dubbiin namaatti dabalame anaa surraa iyyuu ifuma sii godha dubbisteemi maaltu dabalame waan itti dabalame murteessaa jedheere ishi ittiin dabalame waan itti dabalame murteessaa jedhee najidni malee wanti biraa jira ibsa quraanaa dhiisitti haayatan sii fide dubbisi kun ayata naaf fidesii dubbisaa jira bar waan ani buuse mirkaneessaa jedhe masalan wanti inni buuse kun maali mee maal beekta xayyib waan ani buuseen kan mirkaneessaa waan isin bira jiru tooraatii fi injiil ta'ettis amanaa jedhe isaan bira jira moo hin jiru itti dabalameera irraa hir'ateera amana qoonka akkamitti akka inni jiru immoo ni laalla ishi mee yeroo tokko tasgabbaa qur'aan isa ani ilaa waan ani buuse kana mirkaneessaa kan jedhame iyyuu kana koo wanti buufame kana iyyuu barre qur'aanadha qur'aana isa ani muhammad irratti buuse waan takka waan akka meerre qur'aana kan jedhu injiilii fi tooraatii fi zabuurii qur'aana moo yaa qortu anu fi kiyyarraa sitti dubbadhaa jira meemmeen jedhe qur'aana kan jedhu iddoo ammaa kanarratti waan qortu ati nagaadha ka aayaa inni danaan eenyus gaabiriin maal tattee dhagaan jirtu ati akkasii danaa ka hoonshistii sameenyi giddelleesham ekko elaamee lubbu waan ani buuse mirkaneessaa jedhe moo qur'aanaa jedhe moo tooraatii fi injiil jedhe qur'aana eenyutu si barsiisa lubbu eenyuun na barsiisanii kunoo bu'ee jira bar lafa jira hayyee hiikka isaa eenyutu beeka tiraasleet ta'ee jira kunoo hiikni isaa kanuma bar hiikka tiraansileetti tiraasleet ta'ee jira mni maal kalaas ishi waan an buuse kan mirkaneessaa maali wanti buufame injiiliif tooraat dhugaamoo mucattiin fayyaa qabdi si qala daartu wala jedhamaa jiru injiilii fi tawraatti waan an buuse kana mirkaneessaa qoy jalqaba irratti kan jedhame jalqaba irratti kan jedhame waan isin bira jiru tooraatii fi injiil ta'ettis amanaa jalqaba warra amma waan bu'e sana dhiisite amma injiilii fi tooraat jira moo hin jiru quraanni haa bu'u no problem ni kun rakkoo hin qabu quraanni kun injiilii fi tooraat kun jara kana bira jira moo hin jiru buufamne yoom sirkatti qabiyaan hin buufamne sirkatti qabeera moo hin jiru dharee amma san dura na qabde kaayee fidiin fiddaan aan jette dura waan isa jiru sana namootatu dubbii itti dabalan namootatu kijiba isaanii harka isaaniitiin itti dabalanii siin jedhaa jira bara ishi waan harka isaaniitiin itti dabalan kanatti amanaa hidhee allaaniin jedhe lubbu qoy ishi siifan dubbisa jalqaba tasgabbaadhi maali ati waan si dubbifamu naggeeffattu kayri inshallah quraana dhiisikaa ibsa quraana kan sheekin itti dabalee samoona kana sirreessuudhaaf jedhee baaseen fudhadhuun jedhee baran utuma du'aan kee waan allaahun buuse 114 sana fudhadha rakkoon qabu rakkoon hin jirtu rakkoo miti fudhatta ishi hin fudhadhu sana rakkoon qabu ibsa quraanaan fudhadhu waraqata kee Rana basi, Quraana rana basi kallattii api di siti ibsa Quraana kan jedhu. Ishi Tawraati fi Injilii buufame kanatti kijibni dabalameera mun dabalamne. Anamma wanta kijibaan dabalamee jiru kanatti amanaa hidhee Allahan hin jedhe kanuma qofanaa deebisi. Waan isin bira jiru
yaa salaamu sallimnaa waan ani buuse kana mirkaneessa waan isin bira jiru tawraatii fi injiil ta'ettis amana tawraatii fi injiil eeni tawraatii fi injiil buusaatti ni amanama tawraatii fi injiilii namni mirkaneessin musliimni mirkaneessin ni jira waan bu'e quraanaa miire no waan bu'e quraanaa miire namni mirkaneessin ni jira ibsanii diddira mirkaneessuu miti amma dubbichi isaan bira jira moo injiilii tooraat kun ni amanama itti fufee maal jedha baraayyuu na dhaga'ee maal saabranna ilaakkasii itti fufee maal jedha injiilii fi tooraat jira moo injiiluu siin jedha dhugaa dhoksaa jirta dhugaa dhoksaa jirta laa dhugaa dhoksaan jiru akkan siin jedhayaan injiilii fi tooraat kun jira moo hin jiru yeroo quraanni bu'e ni jira buufamee jira garuu namoota kijiba itti dabalan kijibni itti dabalamee kijibni itti dabalamuu isaa tan kan dubbate Allah kan amma asirratti immoo isatti amanaa dura isatti kanan kafartan hin ta'inaa kan jedhe eeni buufamuu isaatti amma na dhaggeeffadhu kaa waliif deebifna billaa alee ka dhaggeeffadhu haayee wanta fakkeenyaaf amma kijibni itti dabalamee shaaramee yookiin immoo jijjiiramee jiru kanaan murteessaa itti amanaa jedheen siin jedhe. Maal jechuudha? An beekaa reessitu hin jiruu jette kijibni itti dabalamee jira jette waan kijibni itti dabalamee jiru murteessaa jedhee Allahaniin siin jedhe. Kitaaba kanatti amanaa jedhee Rabbiin dogoggora keessa jiru barnuuf ibsaatu jira yaa qortuu. Amma dogoggorri waan kanaafuu waan dogoggorri jiru sanaan duratti amanaa jedheen siin jedhe. Oyi ni amanna tawraatii fi injiil buufamee jira ni amanna wantoota isarratti barreeffametti ni amanna garuu wantoota kana kijiba baay'eetu itti dabalame masalan Ciisa binu Mariyaamaan ani bakka tokkotti illee waaqan jenne anaa fi haadha kiyya Rabbiin godhadhaa hin jenne kuni akka kijiba ta'e kitaaba waliin fakkeessin maare waan hin jirre waliin fakkeessin addaan waan jirre miti qoy qortuu suuraa maayidaa nuti tawraatii fi injiil qoy takka na obsi mee please hedduu si kabaje bannaatish na obsi takka suuraa maayidaa irratti 68 hayata hayata 68 irratti jedhi yaa warra kitaaba hin hanga jedhe amma na dhaggeeffadhu yoon kee fi gamanchi giraallee dhaggeeffadhu jedhi yaa warra kitaabaa isin hanga tooraatiin injiilii fi waan gooftaan keessan irraa gara keessanitti buufametti hojjettanitti homaa irra hin jirtanii jechuun jira. Wantuma shaarame kan wantuma jijjiirame kanatti hojjedhaa jedhanii itti amanaa jedhanii. Hin jirtani eeyyen ishi tawraatii fi injiil buufamee jira itti ni amannaa naa fidi hayyee. Fidi sirkani jira si'iin si qaqqabeera. Maare warra maal si quraanatu sila jamana kan quraanatu fidee dhufe miti bara injiiliif tooraatiin. Ishii amanaa jedhame eeyyen ni amannaa fidi haaya fidi macaaficha injiil sirka yoo jiraate yookaan ammoo wangeelli sirka jiraannaan fidi ni amanna ani nan amanaa fidi of course akka jaa'ibaatti narka jiraanaan ani afaan arabiffaatti nan amana beektaa meechuun languageedha waan ta'eef walii gala afaan arabiffaatti waan ta'eef rakkoon qabu injiil jechuun wangeela akka ta'e tooraat jechuun seera musee akka ta'e Zabur jechuun macaafa daawwitii akka yookaan kan daawwiti ta'e eeyyeni tawraatii fi injiilittis ta'e amanaa eeyyeni ni amannaa naa fidi ati injiil yookaan wangeelli sirka jiraannaan naa fidi an har'arraa kaasee gara dubbii keenya akka jedhu Oromoon amma Oromoon akka jedhu dubbiin ba'aaf kan qabdi jedhaa miire tokkoffaani situ dhufee jalqaba laga achitti deebi'ee tanan siima kaafiraa naan jette garuu macaafa kitaabni keessan akka jedhutti warri injiilii fi tooraatiin warqii ala kitaabonni deebi'ini qortuu yaa jechuun walitti qabeessi deebisaanoo dubbiin ba'aaf kan qabdi Oromoon yoo jalqaba walitti jiraabin tawraatii fi injiil arguun fedhaanaa fidi ati yoo quraanni kitaabni kan kaafuu jiraate. Ishi rakkoon qabu qortuu na dhageessaa miyaa obboleettii jechuun afaan arabiffaatti rakkoon qabu laanguweejiidhaaf jedhee jira. Fidi haya siin fida wangeela arfan siin fida Maatiyos Yohaannis siin fida dhaggeeffadhu wangeelota arfan siin fida. Naabani hayyee. Ishi siifin bananan dhaggeeffadhu ta'ib. Amma gaa kan sii gal sii jedhu barbaadu. Ayyuu ati barri waan nama laqabdu na fakkaatti gisee guyyaa lama sadii si argu laayif irratti hayyee usikaa. Siif bana. Qortuu quraanaa. Wayyee. Si kabaja baay'ee tokko si jaalladha. Suuratul Baqaraa ayata 41 irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala tawraatii fi injiilitti amanaa jedhee tawraatii fi injiil yookaan ammoo wangeelli sirka yoo jiraatte naaf banni haa. An har'arraa kaasee sii fudhadha. Ishito. Atummaan injiil ofirraa qabaattennaan ani sirraa fudhadha naaf fidi. Ishi injiilii tawraat kun maal inni?
Atama yoo si fide maal inni? Kitaaba jedhama. Kitaaba jechuun wal qabaa maal? Kitaaba jechuun waan katabame jechuudha bar. Lubbu kitaaba jechuun waan katabame jechuudha. Kitaaba Injiili. Kitaaba jechuun waan katabame jechuudha. Injiil jechuun sun immoo jechoota inni dabarsu yookaan ergaa inni dabarsu sana jechuudha. Injiil yookaan wangeelli jechuun kan Yesuus Kiristoosimi. No, hundisaa yookaan Yesuus Kiristoos garuu kan fakkeenyaaf amma akkasiin adda baaftan osoo hin ta'in fidi hayyee wangeela Yesuus Kiristoos fidi. Wangeela karaa Yesuus Kiristoositti buufame naa fidi hayyee. Wangeelli ana Yesuus Kiristoosiif kenname jedheen dubbateef kaa Yesuus ilaamee hayyuu dhaggeeffadhu lubbu. Jira macaafa kee jira Yesuus Kiristoos wangeela Waaqayyoo lallabaa ture jedhe Yesuus Kiristoos bira wangeelli ture jira of course nan amana nan fudhadha. Immaa walitti makiin galaafee. Ya Rabbi ya. Ela dhaggeeffadhu. Wangeela jechuun sagalee misraachoo jechuudha. Sagalee misraachoo wangeela jechuun sagalee misraachoo. Wangeela jechuun sagalee misraachoo yookaan ammoo oduu gammachiisaa jechuudha. Sanuma rakkoon takkan jirtu sagalee misraachoo jechuun sanumaa miireeka. Wangeelumti eessa jira? Naafidi wangeelumti wanti jedhamu. Wangeelota arfan adeemummaa dhageessa eeshi baafadhu meessitti nima. Mee baasee wangeela macaafa sana baasee macaafa gurguruu sana baasee. Macaafa qulqulluu sagalee sana baasee. Ana bira jiru wangeelli ana bira baaybiliitu jira yookaan ammoo macaafa qulqulluutu jira. Ayyeeshi amma lammata deebitee ayyu kaafira jettee ijoollee Pirotestaantii kitaaba macaafa qulqulluu 60 bulan akka afaan qortu ana bira kan jiru ilaali ana bira baaybiliitu jira ende macaafa qulqulluutu jira ani macaafa qulqulluu macaafa barraa'ee qulqulluudha yoo jedhame fudhatuun danda'an kan siin jedhe wangeela fide Tooraat kan jedhame suni seera Musee yookaan kan Musee seera Musee dhaggeeffadhu qaamanii adda bahee jira chuma keessa achuma keessatti bahee jira macaafa baayibil jedhu sana yookaan wangeela yookaan macaafa qulqulluu isa dubarraa macaafa qulqulluu barreeffamee jiru sana keessa isa kanamoo kuni macaafa qulqulluudha malee wangeela miti yaa gobaziiti achuma keessa jiraan siin jedhe lubbuu akkitti wangeela kuno tokkoffaan kuno kana wangeela jechuun Maatiyos Yohaannis akkanatti fida yaa wangeela jechuun kanuma wangeela arfan innusii kaa'ee jira wangeela jedhee laa akkasii miti ani kanin siin jedhee eeni dhugaa akkasii miti ani kanin si gaafadhee wangeela Maatiyos miti wangeela Maarqos miti oduu misiraachochi kan eenyuti sila kan wangeelli yookaan immoo oduu gaariin kan waaqaa sun eenyurratti buufame Maatiyos fi Maarqos yookaan irratti buufame eessaa fiddeen maako wangeelota jechuun maal eessa waan nama dubbataatu kan eessaa fiddeen naamee lubbu wangeela Baayibil jechuun afaan Giriikii irraa kan dhufe Baayibil jechuun walitti makamaa jechuudha. Umma addaamti macaafa kakuu haaraa ta'ee Maatiyos, Maarqos, Luqaas, Yohaannis wangeelota arfan. Sagalee misraachoo. Macaafa jedhamee walitti macaafa yookaan Baayibil kan jedhamee dhaabbata qulqullaa'aa hafuura qulqulluun kan barreeffame seera uumamaatii qabee hanga mul'ataatitti jiru san. Okay? Inni walumaa galatti Baayibil jedhama. Wangeelli immoo sana keessatti wangeelota arfan sanatu jira. Sagalee misraachoo jedhamu sanatu jira jechuudha. Amma kan si jedhe gaanii waan ati baruu qabu. Yaa Maryam kana kana sitti haasa'u jira si. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warqee qortuu kiyyamee yeroo tokko yaada kiyyaran irraa fudhadhu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan itti amanaa jedhe Injiil yookaan ammoo wangeelsanii wangeela Maarqos, wangeela Phaawulos, wangeela maaloo jedhee kana nutti meemoo wangeela yookaan ammoo Injiil karaa Yesuus Kiristoos buufame jedhe. Wangeela Phaawulos Maatiyos Maarqos no dogoggora kiyya. Wangeela Phaawulos jedhamu naa baasi maare. Anta bara geemmi wangeela Phaawulos jedhamu. Dogoggora kiyya sana rakkoon qabu. Dogoggora kiyya siin jedhe dogoggora kiyya. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala namoota kanatti buuse jedhee dubbate Injiil yookaan ammoo wangeelli kan maalli wanti nan buuse jedhee dubbatu mun jiru dubbatu keessanii miti kan walitti mil'ee waan hubattu Quraanaa fi macaafa qulqulluu adda baasuu hubadhu. Akkam keessanii hin bu'e nuti hin bu'e jennee namannummaa koo hin bu'e ton ta'ini. Madriana yani maashu. والله يا شيخ ماما ما شفت بشوف لكن اصبري قيرتك وقرت صبري ماما انا حطيته هنا تحت ما ادري قيامي يا جماعه اصبروا صبرا جميلا ماما والله ما في هنا
أنا فيكم مسطمي ماما والله ما لقيت ما لقيت يقول اصبر شوية بس كوي كورتو دبر يا رودكو أجا ستي وانجيلا نافدي أيه وانجيلا يا سوس Rabbiin siif haa laaffisu rakkoon qabu beendeen. كوي 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 Kottu. كورتو Qortuutti bar. دبر إسا Ifama sorry natti mo'itu siif qabe dingata yoo jechuun yaani namni kaashan jaartii jarri sitti wacuun nagayin jedheetini. Maaliif hundumti keenya iyyuu nuti iyyuu yeroo akkasii kana. Saniif alhamdulillahi rabbiif haa gala. Rabbiif galataa ta'uu maqaa keessumaa beektu naannoo. الحمد لله anyway